أنا أجايبا تربان دربي أكل كوفسة توبياتي فلبانا بلتي كرشان براكم لما في كل جاتوري تاتين كون كمودته godina harargee hirnaatti bokkaan sa'aatii 3 oliif walitti fufee roobee lolaan cimee ture daa'imni waggaa 10 karree teeksaa ture riyaad nabsu jedhamu re'een jalaa deemnaan deebisuuf deemee yoo deebi'uuf jedhu lolaan isa marsee hawaasni naannoo sanaas birmannaa gaafatanii iyyanis kan isa baraare garuu hin turre bakkichi daandii guddaa Finfinneerraa gara Harar deemurra waan ta'eef konkolaattonni mucaa kan argan hedduunis bakkichatti dhaabatanii turan hunduu abdii kutatee yeroo mucaa kana lolaan kun fuudhee deemuuf laaluu dhiyaates ture yeroo kana ture dargaggoon konkolaataa otoobisii Hararraa gara Finfinnee dhufaa ture keessa ture waan raajii kan raawwate Abdii Tufaa jedhama godina Shawaa Kaabaa aanaa hidha bu'aa bootetti dhalatee guddate utuu ani ilaaluu mucaan kun hinduu jedhee yaaduun konkolaataa keessaa karaa foddaan utaalee daa'ima kana baraaruu BBCtti hime seenaa isaa kanas waa'ila keenya maatii olaanaaf qoodeera. Daa'imni bishaan lamaan gidduu jirti bishaan duwwaan itti dhufee fudhachuudhaaf deema daa'ima kanatti iyya uummanni achi jechuu uummanni arge amma daa'imichi dalgaa garraan akkaataan makiinichi dhaabbanne bar socho'aatuma jira taatarraa karaa maskoodii dafee utaaleetuman nageetuman daa'imatti haasaniin booda akkattan daa'imtiin tun osoo ijaan laalaa jiru akkamitti nyaatamti kan jedhu tokko bicha gisee maskoodii irraan buusan tuusinatti jedhe saniin booda daa'imatti biraan gaheetuman harkaan laaf godhee qabadhe malee surmaasaniin booda ofii wallaalee bakka galaanni saniin booda humnaa ol boota daa'imattiin jirtu saniin muulluman fuudhee deeme erga tokko saniin boodaan ofii hafuura bishaan keessatti dhaanfateetuman daaka hundee kabar na oofe meetira 100 na oofe sanaan booda akkuma daa'imittiin akka bishaan mukaan mummachaan ishii baasetu kan ofii du'uun barbaade garbeetta saniin booda amma na oofe raawwadhee sanan daa'imitti gara ummataatitti dalga darbadhee qarqaratti dhaqee fuudhee haratee dhagaatti na bubuusa mukatti na bubuusa amma dugdarraa qabee miirarraa qabee bakka na caccabseetuma jira. Ati daakaa dandeessa moo akkamittiin seenuudhaaf murteessite? Daaka maattan beeka daaka bishaan kun bishaan akkamii akka ta'e hin beeku bara uummanni itti iyyuu malee uummanni guutuudha garuu achi safara sana. Daa'imittii iyya biyyaa fi iyyi ishee karaa maskooidhaan jira ture barani irrafaan turee'uudha moo oliyyuu gadi nufe rabbichi matachi nakaa irriba keessa naqaatee iyya daa'imicha irra na buuse nami jabaallee lubbuu ofii beekaatti daa'ima waan lubbuu ofii baraaruu hin beektu xaxetteetuma wannuutti kanaaman nama wajjin illee du'uun sii wayya akka kooti. Daa'imni sun lubbuudhaan ol teerte jechuudha galaanaan hin nyaatamne. Galaanaan hin nyaatamne daa'imitti waa tokko hin taane bakka takitti homtu qabne anatu miidhame malee daa'imitti ani qilleensarraan ofii bishaan keessa mataa hunda qaama hunda of hojjetan daa'imitti harkaan irra olee qilleensarratti bishaan irraa ol baasee deema meetira 100 irra olee ofirraa akka hin nyaatamne. Amma eessatti yaalamaa jirta? Ani amma hirnatti deebi'eera hospitaala. Mana eenyuutitti yaalamaa jirta ree? Warra ijoollee bishaan keessa baasan ani cabnaanuma achumaan mana yaala nageessanii bara. Isaanuma warra daa'ima isaanii oolchite san bira ciistee yaalamaa jirta? Kunuunsa haaluma bareedaan na kunuunsa jiran. Fayyituma deemtuman jechaa jiranii baay'ina dhukkubaa jira amma lafee kana fayyitteedha. Tokko jilbaa gaditti cabeenni fayyee hammuttii kanatu cabaan bakka malee ta'etti na dhoorka jira. Isaa kan sochiin nama afuriinan gadi baya sochiin qilxaasii xiqqoo na dhoorka jira baas. Amma miidhaan sirra ga'eera qaama keetirraa murtii sana murteessuu keettiin gaabbitamoo akkami amma miirrati qabdu? Ay murtii sana murteessuu jetti wanni duubatti kirnaa jiru osoo daa'imichi bahee osoo du'e wanni kiraan garuu hin nagahu hojii rabbiitti ani safeetan jira daa'imicha baasa kootin baay'een dasoof jedhee jira malee waan tokkichi iddoo miila chirumuutii ittiin irraatite wanni itti gadduun jiru daa'imichi nyaataman malee. Obbo Naasir Ibroshee eessoo mucaa lolaarraa oolfame yoo ta'an dargaggoo daa'ima lolaarraa baraare mana isaanitti kunuunsaa fi yaalchisaa jiru. Abidiitiin yoo ibsan waaqatu maalee kaanuuf ergee jechuun dubbatanii maatii olaanaatu dubbise. Akkaataa itti nutti dhagame namni maal akkanaatu hin jiru beektaa. Jaarraa kana keessa namoonni akkanaa kun nama muraasa warri gandaasanii afoosaan gandaasanii guututti osoo achi dhaabbatanii iyyanii makiinaa baay'ee dhaabbatee osoo jiru kana rabbii jechuun maleekaa malee rabbi samii ajajee kun kanaaf akka maleekaa jechuun maleekaa samii ajajee daa'ima kana lubbuun baasee jira. Kanaaf hedduu itti gammadee nu qofaa miti hawaasni jiru biyya keessaas biyya alaa jiran jiru itti gammadanii akka maqaa gootaa kana inni jiran jechuudha. Maali manumaa fuudhee bahe moo akkamittiin fudhate ture galaanni? Baadiyyoo takka galaana seente beekee deebise iddoon sanii asfaaltii cinaadha. Rooma keessa dhufee amma intala takkaatoo garee ruunaa jamti. Mucaan gisee baadiyyoo tekee dhufee baadiyyoon galaanni xiqqoo deemee didee kan isaa baate gadoo. Mucaan galaanni kan karaa lamaan itti guute. Haboo nafaati jaan. Isiin asirra dhulatte ganaa iyyiteen nama dirmachi. Nama rooba jira hin dhagoo namni deemtee nama dirmachiistee dhiirti dhuftee galaanni wal gubbaan guddachaa deemaa seenu fudhatan makiinaan dhaabbattee baay'ee dhaabbattee guddachi. Kana akkuma maleekaa rabbiin sanii ajajanii daa'imni waan lubbuu oolchuuf yaa'u sanuma goota sanyii taatee biruuti.
Kaya nyawa sudah makarat tidak ilmu tu amantan kana gosafana ini asih harap kira salani lamar oson jadi jecu daya kan lubu warare kana yang jaga kana namni undinu tikaf buddha sawasina no kana majalah kana undinu abana manta warri kantiban belale jira bulchan ana tullo sani belale ka sheikh makadan kannesi kantiban kuma ko dalama kannesi heddu namni kana inargamu jani dekara jira isin akka maatiitti akkamitti galateeffattan miira akkamii qabdaniif nama mucaa keessan oolche kana ما جنا خرب هو ملائكة ولا جمالي خنا ما جنا ميكلني خنا نما خنا يسووني وين كذي يعني تاتوان تقولي ذا بتجو نجيب إسا ما تمتع بفنا أسمع تمتع بفنا ilmu أنت للي تخليني كذي نقول بعد تعرفي إنه ما نوافق جمالي ilmu أنك فكياتي أنا مو أقول إيش كيا أكثر جنين نتمنى تنو تلو فرنيش لبو خنير لبو إذا خنير لبو دائما أول شيء دائما خنير بدأته إذا فرنتي كلامه كنا cimbah di arah nutima jennami ilmu nama kabar kesampein sama tahu kan sampein orang kain cuma sampein Kufet tu kufet itu pakai nyala di sini, jalan minum rawat, sini nurani bat. Bukan. Arre minta tu mah, betul bunole, ini malah nana, enta tamu, full saga macam sa beri cerita wajib jirana. Kenapa anda faham walan sa gotu mana kesan itu cu? Ya, karena saya saking kau agak tinggi semua. Tapi uang gula, oleh karena mucan, gota jalo. Kau ini nufa yang lagi kita wanita karena bekanti ada itu tak gota. Dhaabbilee mirga namummaa wawwaatanis egereen komishinii ekspertota UN dhimma Itoophiyaa qoratanii osoon dheeratti nafee silaa wixineen akka dheeratu gaafatu har'a galuu qabaatus akka hin galle dhaabbileen mirgoota namummaa ibsaniiru. Torban dura biyyoonni Afrikaa egereen komishinii Itoophiyaan akka hin dheeranne gaafataa turte deeggaruun yaada isaanii ibsaniiru. Hiikaa fi tasaa dabalee nutti hima. Komishiniin ekspertoota biyyoota dhaabbata gamtoomanii kun waggaa 2 dura kan hundaa'edha. Ergamni isaa simannaawwan badii yeroo waraana kaaba Itoophiyaa mudatee fi kaan qorachuudha. Itoophiyaan garuu jalqabumaa hundeeffamni isaa ergama siyaasaa qaba jechuun mormaa turte. Waggaa darbee simannaan garee qorattoota kanaa akka hin dheeranne sochii bal'aa taasistus sagalee xinnaan waggaa tokkoof dheerate. Waggaan tokko dheerate kun immoo akka dheeratu yaa'ii mana maree mirgoota namoomaa UN adeemaa jirutti wixineen dhiyaachuu qaba ture. Guyyaan itti wixinee dhiyeessan ammoo har'a ture. Ammoo akka hin dhiyaannes barameera. Sababa kanaan dhaabbileen mirga namoomaa komii ibsaa jiru. Komishiniin UN hundaa'e kuni kana dura si'a 2 gabaasa baasan Itoophiyaa keessa badiin bal'aa raawwachuu fi kunis akka hin dhaabbanne agarsiistuun akka jiru eereera. Kanaafis ergamni isaa akka dheeratu gaafatee ture. Badii raawwachuu kan waakkattu Itoophiyaan ofiin yakka kan akka qorattu ibsiteetti. UN garuu adeemsi Itoophiyaa amantee hin qabu jechuun qeeqe. UN kana irratti Reuters irraa kan gaafataman dubbii himaan mootummaa Itoophiyaa Dr. Laggasaa Tulluu egereen qorattoota UN dhumeera deebii jedhu kennan. BBC Elias Mulgeetaa fi Aslii Galgalooti bana hawaasa Oromoo gara kibba bahaa Keeniyaa jiraatan daawwachuuf imalaniiru. Imala isaaniin waan taajjaban Aslii Galgaloo gaafadheera. Lafa jiran durseen gaafadhe. Amma bakki nu jirru Wataamuu jedhama. Wataamuun garum garba Indiiti. Duraan ammoo gaaf Nairobii kaanee Taanariivatti mallee jalqabaanii. Achirraa kaanee gara Mombasa gara qarqara Indii kan dhufne. Keessumaa Taanariiva kaawuntii magaalaa Bangalitti anisisi waliinan ture uummata sana taajjabne irraa yeroo achi dhanne sana harka nu fuudhaa turan akka nama fira fagoo reefuu arguutti nu ilaalaa turan. Malee nu ajaa'ibsiise amma yoo yaadataan hin boo'ee uummata Oromoo kan irraa fagoo jiru. Fakkeenya keessummoota gara Oromiyaa irra dhufan duraan hin argina fakkaate warri nu dhufnaan kakaanii maanguddoon isaanii ijoolleen isaanii nadheen isaanii namni cufti dhufee nu simate. Yaadataan namni jarka nu fuudhee bagnagaan dhuftan isan arguu keenyaaf guddoo gammannee jedhanii warri imimaa coccobsee illee ni jira. Ani linkes jira warsun kes guddoo gamman war akkasii arguun waan akka malee nama gammachiisati. Dhuga achi immoo kaatanii Taanariiva irraa bakki nu deemne kiiloomeetira 300 oli as dhufnaan ammoo nu dureen fakkeenya garan gaaf dhuftu laf bashannanaati jennee Mombaasaa bashannanuu dhufta. Ammoo akka uummatii keenya as jiraat yookiin uummatii Oromoo nama afaan Oromoo dubbata as jirru namni hedduun hin beeku. Ammoo as dhufne naan waan hedduu tajaajilne waan hedduu argine laf gareefaa maqaan adu tagari gubattu tagari bombi tagari kara raachafa jedhan manneen Dabbaso primary school waan akkasii hedduutu jira ka afaan Oromootiin maqaan isaanii dur maquma Oromooti. Gaaf dhuftu ammoo uummata guddaa agas ga'u ka ammallee afaan Oromoo dubbata agar sullee waan hedduu ka imal kan irratti nu ajaa'ibsiise. Kana dura kitaaba irratti waan akkasiin dubbisna namoonni akkuma jettis immoo gaba Mombaasaa kana bashannanaaf sidhaqu namoota tarii jiraatota fadhatanii dubbistanii walii galtanii afaan Oromoo sammuu nutti dubbatu kana dubbatu. Malee walii galla wanni keessa ammayyuu na ajaa'ibsiise afaan Oromoo kan isaan fayyadaman afaan duri vocabulary duri kan nuti kaayyuun dhagahin. An fakkeenya afaan Oromoo keessatti bineensonni galaan keessa galan dhanguulufamaani kraabin warri afaan waa ta'edha afaan Oromoo kanaanii vocabulary keenyayyuu darannee galle yookiin dabalannee galle waan hedduu baranne asitti fakkeenya jechoota duri jaarroleen fayyadamtu kan maanta dhalooti amma hin fayyadamne warri asiin fayyadamu. Uummata irra fagaatanii jiraatanii garuu afaan isaanii
ka hin ganne oriijinooliin isaa as jira. Garuu amma afaan Oromoo qofa osoo hin taane afaan koostoo yookiin immoo qarqara garba guddaa Hindii biratti dubbataman kaanis wal keessa hin jiru. Keessa jira amma fakkeenya maanguddoota afaan beeku. Ijoolleen isaanii hedduun afaan hin beektu. Afaanii ka Oromoo kan xiqqum tokko dubbattee ammoo afaan warra beekaa namaan jiraatu yookiin baay'inaan jiraatu warra Swahilii faa, warra Giriyaamaa faa, warra kan afaan isaanii haasa'u. Uummata kan keessatti dhokatu. Amma jaaroliin maal jette akkamitti ijoollee keenya guddisuu dandeenya afaan barsiisuu dandeenya jedhanii faasanitti dubbatanii. Guddoo dubbatti jaarooleen amma fakkeenya gos biraa walitti heerumuu wal fuudhuu kanaatti nu balleessuu jira. Ayyee dhiibamnee kophaa jirraa waan Oromoon bira jirtuyyuu isaan hin beekan hin se'anillee waan kophaa jiraatan se'anii amma immoo akka malee abdii guddaa qabanii deebinee ilmaan teen afaan keenya barsiifannaa akka nu kophaa hin jirre yaayuu barannee amiin guddannaa jedhanii waan akkasii haasa'u waan abdii namaa torachiisu haasa'u. Amma garba guddaa Hindii kana maqaa biraa qabu natti fakkaata isaan. Bisaan maanyaa jedhan. Maal jechuudha? Bisaan bishaan. Bisaan maanyaa waan beekamu duriyyuu dhageenye bisaan maanyaa kana fakkeenya warri sirbu. Bisaan maanyaa galtee yoo alla magaalootii ayyoo katee Mombaasaa dabartee yoo jedhanii sirba akkasii liqeennan dhagaa turre. Sagalee yoo qabda reefuun baraamne. Anillee hin beekne akka qabu. Dhaloonni guddinni Keeniyaa garuu imala kanaan waan haaraa taajabdeetta. Hedduu waan hedduu waan liqeennan dhageetfamu dhufte asitti arguun waan akka malee guddaa as keessa deemtee namaan dubbattee gaafa namaan dubbattu you feel like akka gartee jaarraa hedduu duubatti deebitee keessa jirtu. Amma fakkeenya manneen jaarraa saglaffaa ijaaran daawwanne irra. Kanaafi wantoota hedduu daawwattoota eennaaf yookiin dhaggeeffattoota eennaaf hin dhiyeessinaa gaaf deebin. Akkatti natti maa jirtutti siif imalli kun imala addaati. Hojii qofa osoo hin taane akkaataa uummata Oromoo baruuf illee si gargaare. Ogeeyyiin seenaa, qorattoonni seenaa, kanneen silaa seenaa katabanii uummataaf agarsiisuu qaban eessa jiru? Tarii boodatti hin harkifannee isaan? Akkas tajaajila. Amma fakkeenyaaf bakkeewwan garii amma olloota yookiin ollaa jaarraa saglaffaa ijaaran kanfa keessatti warri miuziyaamii warri hambaa seenaa kana qorqoratu waa warri hedduutti namaatu hin jirre. Qoratoonni seenaa eessa jiru? Bakki keenya kun uummataaf banaa qorachuu barbaade. Ayyaamamoo dhufanii daawwatanii qorachuu danda'u jedhu. Amma warra akkasii barbaade. Oromoo yoon beekam dhufee yoon beekana ba'ee warraatu nuti himuu qaba. Asli guddaa galatoomi baay'ee ulfaadhu nagaan deebi'a. Galatooma ammayyeessanillee nagaa waaqa keessa ta'a.